Iyyabaa yaa hordoftoota fi kabajamtoota koo caaltuu irratti masaanuun dhufaa jirti. Hajjiin masaanuu fidaafii jira caaltuudhaa fi mirmannaa ba'aa fi siniin jedha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota Mulgeetaa Tuubiika. Akkam ooltanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyo. Akkam jirtu nagaa keessanii anis jira galata Waaqayyo isiniin jedha. Har'a Mulgeetan maal qabattee dhufte hoo jettanii Mulgeetanii viidiyoo wayii jechuudha. Argee isa qabadhee dhufe innis hajjii fi siifaniitu maal jechuun keessaan hin oolu. Hajjis namni wallaaltanii jirtanii siifanis namni wallaaltanii jirtanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hajjii kana namni waan jala yaa'uuf hin beeku ani dubartiin takka jalaa deemtu takka itti dhufa takka jalaa deemtu takka itti dhufa. Masaanuun caaltuudha baay'attee jirti jechuudha. Booda masaanuma ofiitu walii wallaalan jirti caaltuuni. Amma siifanii caaltuudhaa fi Sabboon tuyyaa yeroo sadii maaf naada wanta jira qaama maal narraa fi maal sarara jirutti sabboon tuyyaa fayyadu. Sabboon se waan ati mana kee duraatee isaa bara. Ani ati na jaallatuse. Biraan kee nara direeyte. Naafati waan walumaa kee waan biraan qabna. Ewa wajjaan nama irratti solbume takkitti hin qabnu bara. Haala sabboon sammaa jecha. Akkana dhaabaa bultee kan rimaa bultee. Innaa hajjiin piraankii irratti dalagee jechuudha. Siifanii irratti siifaniin immoo ergasii gaafii jaalalaa jechuudha. Jaalalli hajji irraa qabe jechuudha. Ajaa'iba kuni nama dhiba. Innaa amma immoo jechuudha siifaniin hajjii jaalattee jirti. Viidiyoo isaanii tokko ilaalte piraankiidha jedhan isaa viidiyoo suni piraankis ta'uu danda'a. Piraankii ta'uus waachuu danda'a. Beeknu sanii. Kan tanaan dura mana naa kireesii doolaara 700 harkaa hin qabaa 100 siifan kennaa jetteen piraankii irratti hojjette siifaniin illee jechuudha. Hajjiin nama duraanuu gazaba dubartiidhaan qud namaan jedhu jechuudha. Inni gazaba namaatiif malee hojjedheetan of jijjiiraa hojjedheetan haadha manaatii gargaara hojjedheetan daa'ima tiyya gargaara hin jedhu. Akkuma beektanii hajjiin mana oola daa'imas isaatiifis dantaa hin qabu haadha manaatiifis dantaa hin qabu namni haadha manaa ofiitiif dantaa qabu dubartii gandaa jala hin deemu namni jireenya kiyya kun jedhee jireenya ofiitiif dhaabbataa qabu namni jireenya ofiitiif bakka gaarii qabu dubartii lakkaa hin oolu jechuudha. Yoo shariyaan illee afur ajajee haala ittiin ajajamutu qabama jechuudha. Sanirratti illee garuu hajjiin nama akkasiisanis mootii nama seera shariyaatiin deemu sanis mootii nama kallattii itti dhufteen gara gazaba nyaachuutiin malee gara jireenya itti wajjin ijaarradhee jireenya kana wajjin jijjiirradhee waliin jiraadha jedhee dubartii wajjin deemuu mootii jechuudha. Inni kan barbaadu maallaqa bichaadha jechuudha. Siifaniin tanaan dura piraankii irratti hojjette san ergasii siifanii gallakkisuu didee jala deemee amma siifanii mana hojiitii baasee jechuudha. Siifaniin dura akkuma beektanii Adaamaa Tuub bira hojjette jechuudha. Namni Adaamaa Tuub wallaaltanii jirtanii isa bira hojjette jechuudha. Amma mana sanii baatee jechuudha. Mana kiraa qabattee hajjii mana ofiitti yaamtee jechuudha. Haala kanaan jechuudha waa'ee jaalala ofii haala ittiin adeemsa isaanii wal mari'achaa jiran jechuudha. Siifanii kanarratti viidiyoo isaan gallakkisan agartee haati sabboontuu jechuudha. Namseenatti fidaa bultee jettee hajjiitti himte jechuudha. Hajjiin immoo anatu sirraa oowwaa akka isheen hojjettee sin laalleen godha. Maaliif hojjette ishee hin laalle? Mucayyoon tun ishii biraa baatee hojii seente hojiirraa kan baasee manatti kireessillee hajjiidha. Birruma ishii saniin jechuudha. Ishii ol ba'ee doolaara 700 harkaa qaba 100 siifan kenna jetteen kan haala piraankitiin itti himte hajjiin immoo duraanuu nama gazabaaf lubbuu namaa baasuun kun lubbuu namaatillee baasuuf irratti duubatti hin deebi'u hajjiin namni dhugaa dubbachuudhaaf namni haadha manaa ofiitiif kabajaa qabu. Namni haadha ofiitiif kabajaa qabu haadha manaa ofiitiif illee kabajaa qaba jechuudha. Hajjiin duraan dursee haadha manaa isaa hin kabaju
haadha manaa isaatiif bootaa hin qabu. Dhugaa oduu haadha manaa ofii saniif bootaa qabaate dubartiin biraatu oduu jala deemte rakkoo hin qabu jechuudha. Haadha manaa ofiitiif kabajaa hin qabu, ilmoo isaatiif dantaa hin qabu. Kun oduma argituu jechuudha. Maal kan ta'uuf hajjuma jala yaate shamarran keenya jechuudha. Indee maal jechuudha? Boru namni kun maal naa godhaa? Namni kun eessan na kahaa? Na jiraachisa moo? Anatti fayyadamuuf moo? Yeroo sanatti dabarfachuuf immoo namni kun eessan nagaa jedhanii nama kana gamaggamanii ilaaluun nama hin dhabu jechuudha. Namni fageenya irraa jechuudha. Hajji haala hunda isaatu hin beeka jechuudha. Namni biyya tokko keessa waliin jiru immoo namni galaaf baa ofii wal argee waliin akka taa'ee haasa'u immoo keessa namaa sirriitti gadi bu'ee beeka jedhee jedha fudhadha jechuudha. Gara kootti maaliif hajjii kana nuu miidiyaa gubbaarratti waan inni caaltu godhaa jiru, waan inni haala inni ilmoo isaatiif bakka qabu argaa jira. Garuu warri achi keessa Yamanii keessa waliin jiran kuni kallattiidhaan akka barbaadanitti yaada isaatis waan hunda isaa beekuu danda'an jechuudha. Kanarratti maal nu godhaaf hajjiin kun boru jireenya yoo wajjin ijaarradhe eessatti na baasaa? Kan hajji caalturraan ga'e kana anarraanis hin ga'u. Ishiidhaafuu waan goone ana akkamitti waan godha? Akkamitti na jiraachisaa? Ishiin ofiif jiraachisaa jirti. Ofiif ilmoo ofii guddifachaa jirti. Ana hoo heerumee boru jireenya isa wajjin ijaarradhee maal na godhu? Akkam na godha kan jettu yaaduun nama dhiboo jechuudha. Kan amma bifa viidiyootiin isaan gallattisan kun booda moo jijjiirama jechuudha. Kanaafuu baay'ee ulfaata dhugaa rabbii wanni isaanii jechaa jiranii. Waaqayyo karaatti sin adeemsu jennaani caaltuu teenyas waaqayyo obsa siif haa kennu jennaan malee waan jennuun hin jiru. Abbaa manaa dayyuusa rabbiin dhiira akkanaa namatti hin qabini, nama jireenya namaatiif hin taane jechuudha. Namatti taphachuu bakka jireenya namaa namatti dukkaneessu malee namni akkanaa kuni borullee nama jireenya nama wajjin ijaarratee nama jireenya namarraa yookiin bakka tokko waliin geenya wajjin jijjiiramu nama jedhu tokko mute hajjiin jechuudha. Kanaafuu dhugaa waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Gara kootiin dhugaa rabbi jechuudha. Bakka natti ulfaata jechuudha. Maaliif maqaa dhiirummaatu hin qabu hajjiin jechuudha. Dhiira ofiin jechuun faayidaa takka hin qabu. Dhiira jechuun kan mudhii ofii hidhatee haadha manaa ofiitiif bakka gaarii qabu, haadha manaa ofii qabatee mana ofii qabatee kan deemudha dhiira jechuun jechuudha. Dhugaa kan akka hajjii kun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa turtii gaarii naaf qabaadha.